Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, amiin. Hundumaan olitti jiraataa bara baraa, muudamuun alattis mootii bara baraa, kaleessas kan jiru, har'as kan jiraatu, hunduma dabarsee borus kan jiraatu, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, alfaa fi omeegaa kan ta'e, gooftaan keenya, qorichi keenya, Yesuus Kiristoos galanni ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Kabajamtoota, jaalatamtoota, maatii Waaqayyoon kan jaalattan, caalmaatti Waaqayyoon kan isin jaalatu, maatii haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan, sagaleen kun kan isinitti dhaga'amu, nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maqaa gooftaa keenya, fayyisaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkam turtan, akkamiin yoo nageessan. Amiin. Waaqayyo abbaan keenya, abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, akka baay'inaa badii balleessaa cubbuu fi gidiraa keenya ilaalee osoo nu hin balleessine akka baay'inaa arjummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee sooree geggeessee sa'aatii kanaa fi daqiiqaa kanaatiin kan nu ga'e galanni ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Akkasuma deessuu haadha isaa, haadha keenya qulqulleettii qulqullootaa, obboleettii ergamootaa, haadha qulqullootaa, abdii cubbamootaa kan taate, karaa haadha keenya Hewaaniitiin gannatni kan cufame, Hewaan lammaffaa taate, furtuu balbala jannataa kan nuuf taate haati keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam galanni ulfinni ishiidhaaf haa ta'u. Ergamootaa, qulqullootaa, toltootaa, akkaataa kennaa fi kabaja isaaniitiin Waaqayyoon kabajee aangoo isaaniif laatetti galanni ulfinni isaaniif haa ta'u. Bu'uura raajotaa fi duuka bu'ootaa irratti hundeeffamtaniittu. Ergaa qulqulluu Phaawulos gara Efesoonitti ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 20. Waaqayyo abbaan keenya gidduu keenyatti argamee nu barsiisuun, nu gorsuun, nutti hori'uun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti barnootni nuti waliin barannu barnoota walitti fufaa koorsii seenaa mana kiristaanaa kan jedhudha. Barnoonni kun barnoota walitti fufaa, barnoota walqabataa waan ta'eef jalqaba irraa haga xumura barumsa kanaatti akka hordoftan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Anaaf arraban ittiin dubbadhu, isin laphee ittiin qalbeeffattan Waaqayyoon gurra laphee keenyaa nuuf haasa'u. Seenaa mana kiristaanaa yoo jennu maal jechuudha? Har'aaf akka seensa koorsii keenyaatiif kan nuuf ta'u seenaa mana kiristaanaa hiikaa isaa wajjiniitiin baranna. Seenaa jechuun maal jechuudha? Mana kiristaanaa jechuunoo maal jechuudha jennee bakka lamatti qoonnee haa ilaallu. Seenaa mana kiristaanaa jechuun namni tokko bara jireenya isaa keessatti wanti inni dalagee darbe, wanti inni raawwate akka seenaatti dubbatama. Akkuma sana manni amantaa keenyas baroota darban kana hundumaa wanti darbe, baroota hundumaa kana keessatti wantoonni taasifaman, taateewwan darban hundumtiyyuu akka seenaatti taa'anii seenaa mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Kanaaf seenaan wanta darbe kan irraatii baratan, wantoota raawwatamanii darban yoo ta'u isa sanarraa kan barannu ta'a jechuudha. Mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha jennee yoo ilaalle hiika mana kiristaanaa kan jedhu kana bakka saditti qoonnee haa ilaallu. Manni kiristaanaa bakka saditti yoo qoodamu inni jalqabaa fi inni hangafni gamoo yookiin ijaarsa mana kiristaanaa jechuudha. Egaa mana kiristaanaa gamoo yookiin ijaarsi mana kiristaanaa kun bakka itti dhaqnee foonii fi dhiiga Waaqayyoo fudhannu, bakka kiristaanonni itti wal geenyu, bakka sagalee Waaqayyoo isa aannan caala qabbanaa'u, isa damma caalaa mi'aawu itti dhageenyu, bakka sagalee Waaqayyoo isa jireenya bara baraa namaaf laatu itti dhageenyudha. Kanaaf gamoo yookiin ijaarsi mana kiristaanaa jechuudha. Inni lammaffaan qaama tokkoon kiristaanotaa mana kiristaanaati jechuudha.
Kanas ifa addunyaa kan ta'e qulqulluu Phaawulos ergaa isaa isa jalqabaa gara Qorontositti erge boqonnaa 3 lakkoofsa 16 haga 17tti akkas jedha. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hafuurri Waaqayyoo isinirra bulee akka jiraatu hin beektanii jedha. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hafuurri Waaqayyoos isinirra buufatee isinirra bulee akka jiru hin beektanii. Egaa qulqullichi Phaawulos tokkoon kiristaanotaa mana Waaqayyoo akka ta'an bultoo Waaqayyoo akka taane lafa nuuf kaa'eetu jira jechuudha. Egaa nuti tokkoon keenya bultoo Waaqayyooti, mana qulqullummaa Waaqayyooti. Waaqayyoon jalqabuma irraa kaasee nama gaafa uumu namni wanti inni uumameef gochi keenya yookiinis hojiin inni jalqaba Waaqayyo nuuf laate Waaqayyootiin galateeffachuudha. Waaqayyootiin faarfachuudha. Ulfina isaa himuudha. Lafa irratti galateeffattoota maqaa isaa, samii irratti immoo dhaaltota mirga isaa akka taanuuf Waaqayyoon nu uume jechuudha. Kanaafi nama qulqulleesseef akka bifaa fi fakkeenya isaatti Waaqayyoon nu uumeetu jira. Galannii fi ulfinni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaafi nuti tokkoon keenya bultoo mana Waaqayyooti. Ittuma fufee qulqullichi Phaawulos Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 itti fufnee yoo dubbisne mana Waaqayyoo kana kan diigu Waaqayyo isaan immoo ni diigaa jedha. Mana Waaqayyoo kana kan diigu yoo jiraate, mana Waaqayyoo kana kan xureessu yoo jiraate, mana Waaqayyoo kana kan balleessu yoo jiraate Waaqayyo isaatiin ni balleessa, Waaqayyo isaatiin ni diigaa jedha. Kanaafi kuni akkamittiin mana Waaqayyoo kana diigna jenneetoo yoo ilaalle mana Waaqayyoo nuti qaamni keenya tokkoon kiristaanotaa tokkoon laphee keenya bultoo Waaqayyoo waan ta'eef gaafa badii dalagnu, gaafa seera Waaqayyoo cabsinu, gaafa cubbuu hojjennu mana Waaqayyoo kana xureessineerraa jechuudha. Maaliif nuti bultoo Waaqayyooti. Hafuurri Waaqayyoo nurra buufateetoo jira. Hafuurri Waaqayyoo nurra buleetoo jira. Gaafa badii dalagnu, gaafa cubbuu dalagnu, gaafa seera Waaqayyoo cabsinu hafuurri Waaqayyoos nurraatii ka'a. Kanaaf mana Waaqayyoo sanas ni xureessina, mana Waaqayyoo sanas xureessineetu argamna jechuudha. Kanaafi mana Waaqayyoo kana kan diiguu jiraate Waaqayyoon isaatiin ni diigaa jedha. Seenaa Sadoomii fi Gamoraa fudhanneetoo ilaaluu dandeenya. Bara Sadoomii fi Gamoraa Waaqayyoon cubbuun Sadoomii fi Gamoraa fuuldura Waaqayyoo ga'e. Cubbuun isaan dalagan wanti isaan raawwatan Waaqayyoon biratti jibbisiisaa ta'e Waaqayyo samiirraa abidda isaanitti roobsee isaanin balleesse. Nutis hojii gaarummaa qabaannee yookiin seera Waaqayyoo eegnee jiraannee otoo hin taane Waaqayyoon akka harjummaa isaatti, akka baay'ina dhiifama isaatti eegee tiksee kan yoonaatiin nu ga'e. Akka hojii keenyaatti, akka gocha keenyaatti maqaa isaa waamuu kan hin dandeenyedha. Kanaaf tokkoon kiristaanotaa bultoo Waaqayyoo waan taaneef hafuurri Waaqayyoos nurra waan jiruuf wanta hamaarraa fagaachuun nurraatii eegama, waan gaarii hojjechuun nurraatii eegama, walii keenyaa wal jaalachuu, ilaalcha gaarii waliif qabaachuu nurraatii eegamaa jechuudha maatii Waaqayyoo. Inni sadaffaa fi inni dhumaan hiikaan mana kiristaanaa waldaa yookiin walitti qabama kiristaanotaati. Waldaa yookiin walitti qabama kiristaanotaati. Kiristaanonni walitti yoo qabaman, kiristaanni yoo bakka tokkotti wal ga'u mana kiristaanaati jechuudha. Kanaafi tokkoon kiristaanaa mana Waaqayyoo bultoo Waaqayyoo yoo ta'an walitti qabamni kiristaanotaa sanas immoo akkuma sana mana Waaqayyoo yookiin bultoo Waaqayyoo jedhamu jechuudha. Kanas Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 15 haga 17 gubbaa irratti akkas jedha. Seenaa wayii ni arganna. Obboleessi kee yoo si balleesse, yoo badii hojjete, yoo yakka hojjete obboleessa kee sana deemiitii gorsi. Obboleessa kee sana hamadhu, obboleessa kee sana himadhu hin jedhu. Obboleessa kee sana ofuma keetii deemiitii kallattiidhaan gorsi. Itti himi wanti inni gochaa jiru sun waan gaarii akka hin taane hubachiisi. Akka inni irraa deemuus itti himi jedha. Yoo kanaan deebuudhaa baate, yoo didee hojiidhuma isaa jalqabaa sana, hojii fuuldura Waaqayyootti jibbamaa ta'e sana itti fufee ammas nama lama yookiin sadi ta'iitii deemii nama kana gorsi. Deemii nama kanatti himi. Ragaanis nama sadiitiin
mirkaneeffama waan ta'eef nama kana haga nama sadiitti fudhadhuu qabadhuuti gorsii daandii waaqayyoo akka inni deebi'u taasisii jedha. Kanaan didee namni sana yoo deebi'uudhaa baatee mana kiristaanaatti himii jedha. Mana kiristaanaatti himiin sana maal argisiisaa? Kiristaanota sanatti himii jechuudha. Gamoodhuma ijaarramee jiru kanatti dhaqnee himna otoo hin taane kiristaanota bakka manni waaqayyoo ijaarramee jiranitti walitti qabaman sanatti akka himnudha jechuudha. Kanaafi manni kiristaanaa haala kana sadaniin kan isaan ibsaman. Hiikaa mana kiristaanaa kan jedhu bakka saditti qoonnee innis gamoo yookiin ijaarsa mana kiristaanaa yoo ta'u, inni lammaffaan qaama tokkoon kiristaanotaa yoo ta'u, inni sadaffaan waldaa yookiin walitti qabama kiristaanotaa mana kiristaanaa jedhamu jechuudha. Kanaaf egaa seenaa mana kiristaanaa kan nuti jennu seenaan wantoota darban ta'iiwwan armaan dura ta'anii darban kan keessatti barannu kan keessatti hubannu yoo ta'u, manni kiristaanaa sana immoo seenaan kuni seenaa mana kiristaanaa waan ta'eef seenaa mana kiristaanaa jedhamee waamamaa jechuudha. Egaa ittuma fufnee yoo ilaalle moggaasa maqaa mana kiristaanaa kana jalqaba irratti yoom jalqabe, akkamitti jalqabe, eessatti jalqabe kan jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Erga Addaam badii dalagee gannata keessa ari'atameetiin booda Addaamiin akkasumatti hin dhiisne waadaa galeefii ture. Waadaan Addaamiif gale sanas maali? Guyyaa 5 fi walakkaatti dhufeetoo dhala keerra dhaladhee sin fayyisaa jedhee Addaamiif waadaa galeedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan dubbate sa'aatii isaa otoo hin dabarsin sa'aatii isaa eeggate samiirraatii bu'ee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraa keessa bulee dubaroo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon dhiiga ishee irraa foon dhiiga fudhatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'eetoo dhalatee jechuudha. Yeroo kanatti erga nama ta'eetoo dhalateetiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa irratti duuka bu'oota filatee duuka bu'oota isaa waliin hojiiwwan fayyinaa garaagaraa hojjechaa fi duuka bu'oota isaa barsiisaa raajiiwwan garaagaraa hojjechaa fi tureera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 18 gubbaa irratti seenaa tokko ni arganna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 13 duubatti deebineetoo yoo dubbisne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Filiphos Qeesaariyaa mandara jedhamu yeroo ga'etti duuka bu'oota isaatiin gaaffii tokko gaafate. Gaaffiin inni gaafates akkas jedha. Ilmaan namaa anaan eenyu jedhu? Anaan eenyu naan jedhu ilmaan namootaa? Namoonni anaan eenyu jedhu jedheetoo waa'ee isaa duuka bu'oota isaa gaafate. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosis akkas jedhee deebisaniif. Isaan kaan Yohaannis Cuuphaas hin jedhu, isaan kaan raaja Eeliyaas hin jedhu, isaan kaan raaja Ermiyaas hin jedhu, isaan kaan immoo raajota keessaa isa tokkodha hin jedhu jedhaniitu duuka bu'oonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isaaf deebisanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaaffii isaa itti fufe. Isinoo anaatiin eenyu jettureeyi? Erga namoonni akkana naan jedhanii, erga namoonni isaan kaan Eeliyaas, isaan kaan Ermiyaas, isaan kaan Yohaannis Cuuphaa, isaan kaan immoo raajota keessaa isa tokko erga naan jedhanii, isinoo anaan eenyu jettu? Jedheetoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa gaafate. Duuka bu'oota isaa keessaas hangafa duuka bu'ootaa kan jedhame qulqulluu Phexros akkas jedhee deebiseef. Atimmaa ilma Waaqayyoo isa jiraataadha. Ati ilma eenyu? Ilma Waaqayyoo isa jiraataadha jedheetoo deebiseefi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexrosiin akkas jedhee dhugaatti ati kan eebbifamtedha. Kanas kan siif ibsee foonii fi dhiiga miti abbaa koo isa samiirra jirutu siif ibsee hicciitii kana. Kanaafi ati kan eebbifamtedha. Ati dhakaadha. Dhakaa kana irrattis immoo mana qulqullummaa koo nan ijaara. Mana kiristaanaa nan buuressa. Balballi Si'oolis raasuu hin dandeessu jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatti dubbate, Phexrositti dubbate jechuudha. Kanaafi mana kiristaanaa kana yookiinis immoo maqaa kiristaanaa jedhu kana jalqaba gubbaa irratti kan dubbate jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos erga samiirraatii dhufee dubroo Maariyaam irratti dhalatee biyya lafaa irratti hojii fayyina isaa raawwachuu eegaleeti maqaa kana kan inni dubbatee jechuudha. Egaa maqaan kun jalqaba akka kanatti yoo kenname waamsi mana kiristaanaa kun immoo
akkaataa garaagaraatiin ni waamama. Bakka garaagaraattis yookiin kitaaba qulqulluurrattis maqaa garaagaraatiin mana kiristaanaa kun yeroo inni waamamu ni dhageenya. Akkuma maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaa garaagaraatiin ni waamna. Maqaan garaagaraa kunis Amaanu'eel ni jennaani, Yesuus ni jennaani, Mariyaaniyaalem ni jennaani. Kanas immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojii fayyisuu isaa irra dhaabatee biyya lafaa addunyaa kana guutuu dhiiga isaatiin waan biteefi waan hunduma keenyaa nu fayyiseef qoricha waan nuuf ta'eef qoricha biyya lafaa jenneetoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ni waamna. Amaanu'eel jennaan Waaqayyo nu wajjiniin jira. Waaqayyo nurraati adda ba'een beeku maayikiroo sekendii takkaafillee ija isaa nurraa dibsatee hin beeku jechuudhaaniif Amaanu'eel jennee Waaqayyootiin ni waamna. Akkuma sana manni kiristaanaas maqaa garaagaraatiin kitaaba qulqulluu irrattis bakki itti barreeffame ni jiru. Meeshaan kanas muraasa isaanii wajjiniitiin haa ilaallu. Inni jalqaba mana kiristaanaa kan Waaqayyoo jedhameetu ni waamama. Inni kuni mana kiristaanaa kan Waaqayyoo kan jedhameef inni kaanee maqoo inni kaan sun kan Waaqayyoo miti jettaniitoo gaaffii isinitti uumuu danda'a. Mana kiristaanaa hundumsaayyuu kan Waaqayyooti. Manni kiristaanaa kan Waaqayyooti. Hundumtillee kan Waaqayyooti. Uumamni hundumtuu kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti jechuudha. Kanaafi mana kiristaanaa kan Waaqayyoo sababni inni jedhameef qulqullicha Phaawulos ergaa isaa isa tokkoffaa gara Qorontoositti ergee boqonnaa tokko lakkoofsa 2 gubbaarratti akkas jedhee barreessee jira. Biyya Qorontoositti kan argamtu mana Waaqayyootiif jedheetu. Biyya eessaatti? Qorontoositti kan argamtu mana qulqullummaa yookiinis immoo mana Waaqayyootiif jedhee qulqullichi Phaawulos barreesseetu jira. Kanaafi mana kiristaanaa kan Waaqayyoo jenneetoo ni waamna jechuudha. Egaa manneen baay'een ni jiru. Manni waaqeffannaa baay'een ni jiru. Amantaawwan baay'een ni jiru. Isaan kun hundi kan Waaqayyooti. Kan Waaqayyooti miti. Fakkeenyaaf manni xaa'otaa warri waaqa turfamaa waaqessan ni jiru. Isaan sanas mana itti waaqa turfamaa sana waaqessan ni qabu. Inni sun kan Waaqayyooti jechuudha. Kan Waaqayyoo miti jechuudha. Kanaafi inni kun fo'amee kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Mana qulqullummaa yookiin mana kiristaanaa kan Waaqayyoo qulqullichi Phaawulosis kan inni barreesseef kanumaa fi jechuudha. Maaliif addunyaa keessa jiraannu kana keessatti manneen garagaraatu jiru, mana waaqeffannaa garagaraatu jiru. Mana waaqeffannaa sana keessattis immoo ni waaqeffannaa jedhanii too namoonni achitti ni argamu, achitti walitti ni qabamu. Kanaaf inni sana Waaqayyoon waaqessaa jiru otoo hin taane waaqa tolfamaa waaqessaati jiru jechuudha. Isuma sana adda baasuudhaaf qulqullichi Phaawulosis mana qulqullummaa biyya Qorontoositti kan argamtu mana Waaqayyootiif jedheetoo barreesse jechuudha. Inni lammaffaani mana kiristaanaa bultoo Waaqayyoo. Egaa akkuma qulqullichi Phaawulos jalqaba irratti isiniif kaase tokkoon kiristaanotaa bultoo Waaqayyooti. Mana qulqullummaa Waaqayyooti. Hafuurri Waaqayyoo nurra buufateetu jira. Gaafa nuti waan gaarii hojjechaa deemnu amala keenya jalqabaa, bifa keenya jalqabaa, namni bifti isaa maal fakkaata? Waaqayyoon fakkaata. Akka bifaa fi fakkeenya keenyaatti Waaqayyoo samiirraa bulee Sillaaseen namaan haa uumnu jedhan seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 gubbaarratti akka bifaa fi fakkeenya keenyaatti namaan haa uumnu. Kanaaf biftii fi fakkeenyi keenya eenyu? Waaqayyoon fakkaata, Sillaaseen fakkaata. Gaafa waan gaarii hojjennu, gaafa seera Waaqayyoo eegnu, gaafa kadhannaadhaan cimnu, gaafa tsoomiidhaan jabaannu bifa keenya jalqabaa sana gara Waaqayyootti dhiyaachaatii dhufnaa jechuudha. Gaafa waan hamaa hojjennu seera Waaqayyoo gaafa cabsinu, badii gaafa dalagnu, gaafa immoo cubbuu hojjennu Waaqayyoo irraa fagaachaa deemna, hafuurri Waaqayyoo sun irraatii fagaachaatii deemaa jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa bultoo Waaqayyoo seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 gubbaarratti ni arganna. Akkasumas immoo ergaa qulqulluu Phaawulos gara Efesoonitti ergee boqonnaa 2 lakkoofsa 22 gubbaarratti isin hafuura qulqulluun bultoo Waaqayyoo taataniittu jedhan. Kanaaf hafuura qulqulluutiin bultoo Waaqayyoo taanerra hafuurri Waaqayyoo nurra buufateetoo jira waan ta'eef bultoo Waaqayyoo taaneetoo jirra jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa bultoo Waaqayyoo jedhamtees ni waamamti jechuudha. Inni sadaffaan mana affeerraa kennaa. Mana affeerraa kennaa. Egaa biyya lafaa kana keessatti addunyaa keessa jiraannu kana keessatti affeerraawwan garagaraatu jira. Bakkoota garagaraatti affeerraawwan garagaraa, digisiiwwan garagaraa irratti ni affeerramna. Inni akkuma gaafa cidhaa irratti affeerramnu, gaafa qophii sagantaawwan biraa, sagantaa biraa irratti affeerramnu sana mana Waaqayyoottis ni affeerramna. Mana Waaqayyootiif garuu akka isa kan biyya lafaa sana yookiin soorrataaf yookiin immoo kennaa addaatiif yookiin waan addaatiif otoo hin taane
ilaalcha fooniitiif otoo hin taane jireenya fooniitiif otoo hin taane mana waaqayyootti kan nuti affeerramnuuf mana waaqayyootti kan nuti argannu maalidha jireenya bara baraati jechuudha. Kanaaf qulqulluu Phaawulos gara Ibrootaatti kan inni erge boqonnaa 4 lakkoofsa 6 gubbaarratti akkas jedha. Egaa fayyina akka argattaniif yeroo nu barbaachisettis akka nu gargaaruuf kennaa akka argannuuf gara ulfina kennaatti haa dhiyaannu jedha. Waaqayyooni wanta nuuf godhu hundumaa fedha keenya gaafatee fedha keenyaatiin nu godha. Fedha keenyaatti filatti waaqayyoon waan tokko illee nuuf hin raawwatu jechuudha. Aadaam illee gaafa seera waaqayyoo cabsee gannataa ari'amu gaabbeedha. Gaabbii Aadaam sana argeen dhiiga kee kana miti yookiin wanna ati gootu kana miti kan si fayyisu anatu dhala keerra dhufeetu si fayyisaa jedheetu waaqayyo Aadaamii fi waadaa kana seenee jechuudha. Kanaafi akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos irratti barreeffame namicha waggaa 38 algaa irra ciise matsaaguudhaan fayyuu ni barbaaddaa jedheen gaaffii maal qaba namni waggaa 38 algaa irra ciise fayyina akka barbaadu eenyumti waaqayyo isa samii fi lafa uume isa hundumtuu isaa ifa ta'e kanaatii miti nuti ofii keenya namni kun akka inni fayyuu barbaadu hin beeknu namni dhukkubsatee gaafa algaa irra ciisu fayyina akka barbaadu hin beekna garuu fedha isaa gaafateeti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fedha isaa gaafatee fayyuu ni barbaaddaa jennaan nan barbaadaa jedhee waaqayyo isaatiin fayyise. Kanaaf waaqayyo kennaa isaa kan inni nuuf kennus yoo nuti gara isaatti dhiyaanne yoo nuti gara mana isaatti dhiyaanne gara itti kennaan kennamu ulfinni bakka itti kennamu sunitti yoo dhiyaanne waaqayyo kennaa isaa nuuf kenna. Kanaaf mana affeerraa kennaa kan inni jedhameefi mana kana mana qulqullummaa waaqayyo kana gaafa dhaqnu kennaa arganna kennaawwan garaagaraa arganna jechuudha. Akkuma biyya lafaa gaafa cidhaa nyaataaf dhugaatii gammachuutti nu waaman sana mana qulqullummaa waaqayyootti immoo gaafa nu waaman sagalee waaqayyoo dhageenyee sagalee waaqayyoo waamicha sagalee waaqayyoo dhageenyee gaafa mana qulqullummaa dhaqne kennaa isa hin dhumne kennaa isa barabaraa waaqayyo irraati arganna. Kanarraati kan ga'e mana affeerraa kennaa jedhameetu waamama. Kennaan waaqayyoo akka isa kan biyya lafaa har'a kennamee boru deebii yookiinis immoo biddira kan eeggatu miti. Waaqayyo kennaa isaa gaafa nuuf kennu yoo nuti badii dalagne yoo nuti cubbuu hojjenne yoo nuti seera isaa cabsine irraatiin kan hafe kennaa isaa sana nurraatii hin kaasu. Yoo nuti waan gaarii hojjenne kennaa irratti kennaa nuuf dabala. Akka kan biyya lafaa sanas immoo wanta biraa duubdeebii waan biraa nurraatii eegu waaqayyoon wanti inni nurraatii eegu galata qofaadha jechuudha. Kanaafi mana affeerraa kennaa jedhamee mana qulqullummaa ni waamama. Inni arfaffaan mana kadhannaati. Mana kadhannaati. Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 13 gubbaarratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana qulqullummaatti ol lixee gara mana qulqullummaatti gaafa ol seenu mana qulqullummaa keessatti ni nagadu turanii ni daldaalu turanii ni bitu ni gurguru turanii birrii wal jala jijjiiru turanii. Kanas gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warroota akkana godhan kana argeetu qacceedhaan garafee achi keessaa isaan baase. Isaaniitiin ari'ee manni kiyya mana kadhaati malee mana daldalaati miti jedheetu isaaniif deebise. Kanaaf manni waaqayyoo maalidha? Mana kadhaati. Waaqayyoon kan itti kadhannudha. Gaafa badii dalagnu cubbuu gaafa hojjennu waaqayyoon dhiifama kan itti kadhannudha. Foon keenyaafis waan barbaannu waaqayyoon akka nuuf guutu waan feenu yoo jiraate mana sana deemnee mana kadhaa sunitti waaqayyoon itti kadhanna. Eenyu iddoo sunitti kan kadhatamu waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Kanaaf bakka waaqayyoon itti kadhannu bakka waaqayyoon itti kadhannee waa irraa argannu kan ammoo mana kadhaa jenneetoo ni waamna jechuudha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa dahoo yookiin hirkoo hiyyeessotaati. Inni kan biyya lafaa keessatti isa qabeenya qabutu bakka olaanaa argata. Isa beekumsa qabu isa beekamtii qabutu bakka olaanaa argata. Garuu kan waaqayyoo mana waaqayyoo keessatti immoo hundumtu walqixa. Sooressis hiyyeessis beekaanis wallaalaanis walqixa waan ta'eefi dahoo hiyyeessotaa akka isa kan biyya lafaa sana mana waaqayyoo keessatti ati hiyyeessa jedhamee tokko kophaatti namni kamiyyuu hin qoodamu jechuudha. Qoodiinsi isarra hin gahu jechuudha. Kanaaf wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 35 gubbaa irratti beela'ee na baastaniittu beela'ee na baasteettaayi daaree daarna baasteettaayi
dheeboodhina obaasee taa'e beela'ina nyaachisee taa'e kan jedhu ni arganna. Warra cubbamootaan kanaaf isin gara abidda bara baraa qophaa'etti galaa. Warreen beela'anii beela'ee beela na baasan dheeboodhee dheebuu na baasan daarii daaruu na baasan immoo gara addunyaan kun otoo hin uumamin mana isiniif qophoofte mirga abbaa kootti ol seenaa jedheetu Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka itti dubbate kana ni arganna jechuudha. Kanaaf dahoo hiyyeessotaa ni jennaan wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 9 gubbaatti seenaa Nawwee fi Alaazaar ni arganna. Alaazaar nama hiyyeessaa rakkataa ture biyya lafaa irratti, Nawween immoo sooressa ture. Egaa seenaa isaanii kana achirraa bal'inaan ni argattu. Kanaaf manni qulqullummaa dahoo hiyyeessotaa, hirkoo hiyyeessaa jedhameetoo ni waamna jechuudha. Egaa walumaa galatti barnoonni keenya guyyaa har'a seenaa mana kiristaanaa kan jedhu koorsii keenya seensa isaa seenaa jechuun maal jechuudha kan jedhu seenaa jechuun namni tokko wanti inni dalagee darbe seenaa akkuma jedhamu manni kiristaanaa keenyas haga har'aatti wanti hin dabarsaatii iddoo har'aa kana bakka har'aa kana ittiin geesse kan keessatti barannu sun seenaa jedhama jechuudha. Mana kiristaanaa jechuun maal jechuu akka ta'e bakka sadiitti addaan qoonnee ilaallee jirra. Inni jalqabaa gamoo ijaarsa mana kiristaanaa, inni lammaffaa qaama tokkoon kiristaanotaa, inni sadaffaan immoo waldaa yookiin walitti qabamsa kiristaanotaa jennee ilaallee jirra. Moggaasa maqaa mana kiristaanaa kana jalqabaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mandara Filiiphoos Qeesaariyaatti akka inni duuka bu'oota isaatti dubbate ilaalleetu jira. Gama biraatiin waamimsa mana kiristaanaa kanas immoo bakka muraasatti addaan qoonnee mana kiristaanaa keenya maqaawwan garaagaraati akka waamamtu ilaallee jirra. Isa jalqabaa mana kiristaanaa kana Waaqayyoo, inni lammaffaa mana kiristaanaa bultoo Waaqayyoo, inni sadaffaan mana affeerraa kennaa, inni arfaffaan mana kadhannaa, inni shanaffaan dahoo yookiin hirkoo hiyyeessotaa jennee ilaalleetu jirra jechuudha. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Barnoota keenya kutaa lammaffaan aga walitti deebinutti ayyaanni Waaqayyoo si wajjin haa ta'u. Jaalalli haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa hunduma keenya waliin bakka jirutti nu wajjin haa ta'u bara baraan amiin.